السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالي ببريد دويلمان ورمو نمدرومي كيس تلتان سجلين كيس مبرقيسو تكتاك والفجاسة. hoggantoota teenya dursitoota hawaasaa warra baalliin gadaa harka keessan jiru taayitaan siyaasaa kan dhiifama beekuuf dhiifama gootullee kan jaalala beeku jaalalaan mootullee otoo Oromoo ta'uu utubaan aangoo kee diina hinaaffaadhaan ol tuuru rakkoo kee sossobuu kee kana sodaadha waan si'uufi daangaa sitti darbee uf tuulee waan ca'uufi kakadhaa hin beeyne kadhataa of xaarsuuni orma gammachiisuuf Oromoota aarsuuni kabajaa keenyaa fi keetis waan gabbuusu tarkaanfiidhaan jiilchi waraabessa yuusu. Min faayidaan duraa yoo of kabachiiftee yookaan afaan banu afaan qabachiiftee malee Oromoon of caalaa si fedhu waan hin jirre dhalii fidisiin hin jedhu ka dandeette guutaa ka dadhabde suutaan akka gootuuf beeka garuu diinni naafu guyyaa kufa keetii abdiidhaan herreega. Ka murtiin du'aa irratti murtaa'ee ka umrii guutuu mana adabaa taa'ee hidhaarraa gayyaaftee ka biyya alaa immoo harka bantee yaamtee xurii irraa dhixxee maqaa itti gootee badaa namoomsitee otoo qoodan baafne tolaan abboomsitee ati kufaa kaafte kufaatii kee yaadee ati boollaa baafte boolla siif barbaadee eega otoo faltuu falfala dummeesse eega gaarii ta'uun kee garaacha madeesse daandii ofii barbaaduun odoo sitti hin ceene waan ofii barbaadu odoo sitti hin feene dursitee afoo baatee ofirraa achi qabaa arraba rarra ofirraa qadhabaa ofirraa adabaa akka ibiddaan hin taphanne lamuu itti of agarsiisi haasibeeku namuu malee akkaati yaadde qilleensi dideera bakka ati eegdee bineensi ni xeera daara gangalataa akka foon harreeti ulfinne mulqatee ka fiigoo garreeti bulguu garaa summii jawwee afaan dhiigaa biyya bulcha jedhee bultii yeessaa diigaa amantii fi kutaan biyya walit buusee ka otoon bulbulin afaan banee yuusee borummoo maal xaxaa boru maal balleessaa jedhee yaaduu qofaan waan guutameef keessi mootummaa ilma namaa hin ta'u jaldeessi jedhe qeerroon jedhi ittimi haadidu taayitaa abduu fi bubbeen namaan fidu. Gabrummaa cabsinee bilisa bahuu fi bakka har'a geenye kanarra gahuu fi lubbuu tarcaafnee lubbuu itti gabbarree wareegama baafnus milkiidhaan dabarree warra yoo nu duunu nutti kolfaa bahees warra diinaa tumsee ulee diinaa ta'es hundumaafuu dhiifnee hundaafuu diriirree falaasama gadaa hojitti jijjiirree hunda irraa caccabee weeraramee dharri bari'uu jalqabnaan geeddaramee barri warri gaafa qabsoo achi buutee dhabne akka dhadhaa baqxee qabsoo nuti gooneen hirribaa dammaqxee har'a ribaa kaafnaane har'a kalee seetee hinumaa bu'aa injifannoo nu saamutti ceete. Warraaqsa hoggannee akka abbaatitti dhiiga dhangalaasaa akka garbaatitti qilee namni kamuu bu'uu dide buunee biyya tanaaf jennee biyya tanaaf duunee bilisummaa bituu eegallaan gabaane akka waan taphataa as geennee taphaane ifaan ibsineen eegafatti as baate ifaajeen gootota sirbatti fakkaate. Qabsoo kubbaa jeetee nu harkaa buufachuuf waa walitti qabnu ofumaa dhuunfachuuf hawaasni qawweefuu hin beekne sadaduu akka waan arraba dheerateef badaduu hoyye hooyyee yaasee hoohoo jedhee iyyaa haboommota dharaa waa musguutuu biyyaa ofii gala malee boolla qopheessetti nama kennan galchu dhugaa dhoqqeessetti abbaan fedhe yoo fedhe matatti haa baatu nu bakka hin qabnu tuqaa lafa nyaatu. Marre adaba duka adaban fene laga atin cehinnu mooqaata ceene bakka ati eegdu ummanni ni xeera akka ati beektu ummanni dideera waan hin goone godhuuf hanga dhiibdu gachi sibili soomsineerraa galatanuuf galchi jedhe qeerroon jedhi ittimi haadidu taayitaa abduu fi bubbeen namaan fidu safartuu moofaanii ofiif nu madaalaa ilaalcha doofaanii oliif gadu taalaa
anumatu caalaa qabatee du'uu fi qilee ofii bu'e biyyi haa bu'uu fi siyaasaa dulloomaan dibbee dur haleelee karaa qaxxaamuraan angoomuu kajeelee inni qoree takka biyyarraan buqqifne ka biyyaaf hojjetee waa takka mul'ifne ka furmaatan qabne rakkoo tarreessituun duwwaa harka duwwaa angoommacheessituun adabadhu jedhiini barra kasii tarte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakali babbareeddu ilmaan Oromoodha. Warri salaam alaikum ettan wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Warri ana dhufettan ana baga nagaan dhuftan kakali babbareeddu ilmaan Oromoodha. Baga nagaan dhuftan. Gaarii kakali babbareeddu ilmaan Oromoo dhiifama na folchaa ka hadha isinirraa bade. Shugulii takkan naqabatee isinirraa bade inshallah. Guyyaa mara waliin namaan dhuftu akkana eeddanis ni beekaa. Ulfaadha galatooma qaqqaalii babbareedduu ilmaan Oromoodha. Ammallee isaa gabaabduu si waliin tura keessummaa qaba. Inshallah rabbi biraa taate daqiiqa gabaabduu waliin turree waan achirraa fi yeroo odeessaa roobni jiru waliin dhufna. Oolmaa Oromiyaa irraa akka hundi keessan na eeddan ni beeka. Oromiyaan alhamdulillah akka gaariitti ooltee gammachuu keessa oolte. Itoophiyaallee akkasuma gammachuu keessa oolte. Rabbiin keerii haa godhu lola keessaa gammachuun hin jirtu. Kaalonni gadda qabaa lubbuu namaattu badaa qabeenyatu badaa. Waan hedduu ka information qulqulluu akka duraa isin eeddari hadha guddoo isinii fideen qabu waaqa murtaa'e isinii fidee dhufee maaliif jennaani hadhaana uffolcha akka malee biizii ture ammaan tana garaa gartanii manaatti deebi'e jechuudha. Kanaaf gartanii na uffolchaa isiniin jedha ganamallee hadha kaa xiqqooma isii waa isinii qudhee isin biraa lixee akkas inshallah qaqqaalii babbareedduu ilmaan Oromoodhaa duraan dursee kaa warri hayyuun kennaaf goonni Jeneraal Biraanuu Juullaa gooticha Oromoodha kan gooticha Oromoo cinaa dhaabbate yeroo ammaa taratti gartee raayyaa ittisa biyyaa diina bobbaase shiftaa gara lamaanii duulte ta keessaatiif ta'alaa bitamtuuf gurguramtuu akkasuma bitamaallee itti duulee yeroo ammaatis seenaa galmeessaa jiru Biraanuu Juullaa ka diinni kadhee yaadaan ajjeese jechuudha. Bitamtuun Biraanuu Juullaa Jeneraal Biraanuu Juullaa du'e jedhanii olola oofaa turan Jeneraal Biraanuu Juullaa ni jira. Duraan isinii himne yoo du'ullee osoo du'ellee namni hin duune hin jiru seenaa dalagee akka guutaatitti du'ee jechuu osoo du'ellee ni jira jiraachuu bagartanii gabbahee akka dhiiraatitti irraa bookkisee akka ofii sanii dubbate jechuudha. Wanni duraan Biraanuu Juullaa dubbii dhorkee ol deebisa akkuma isinii himetti Biraanuu Juullaa Jeneraal Biraanuu Juullaa dirqama hedduu hojii hedduu waan dalaguufi inni amma gartanii akka kaleessaa Jeneraal Adam Mahammad dhiifama. Adam Mahammad sanitti biizii waan ta'eef gabbaheen dubbannee isiniin jenne jechuudha. Kanaaf ololli diinni oofu yeroo cufaa yeroo dhageettan ka baandaan girrisaan akkasuma ka maqaa walitti deebi'aa dhagartee maqaan biraa baheefii jira. Akkuma waliin beeknu jechuudha. Juuntaan baaseef kana isa kana jechuudha gartanii jooniyaa jennaan nullee gartee jooniyaan ka gartee namu waa itti naqatu ka gara kennaa kan maqaa jooniyaatti baafna. Ka namni gartee qamadiillee itti naqan dhima qabata garbuullee itti naqan dhima qabata citaallee Wama feetu ati guurteen qabataa jechuudha. Jooniyaan gabbahee bakka hunda ilmaan Oromoo hayyuu Oromoo arguu hin dandeenye Biraanuu Juullaa du'ee jira jechuudha. Bakka isaa isin du'aa jennaani ni jira gabbahee leencichi Oromoodhaa dhagaa bookkisee akka ofii beeku sanitti mammagaallan ilmaan ayyaa wajjin dirree qabsoo keessaa bookkisaa jira. Bakka tanaan geennee diina kana dhoofne jedhee gabbaasee isinii dubbate jechuudha. Bakka gammaddan kana jechuudha. Tanarraa na isinii hima bakka du'a isaa. Bakka du'a isaa warra du'e isinii himan. Shaneen ka hunda cufaa akkuma dhagartanii komishiinar Araarsaan dubbatanii isinii ibsanii namni hedduun dhageettan jedhee abdii irraa qaba. 142 shaneen barbadoofte 68 harkaan qabanii 64 ammoo bakka isiin qilee duudde qilee keessaa guuran jechuudha. Seelee warri gabbahee bookkisee kalee dadhaban akkasuma nama 1343 ammoo kan gartee isaan diinota adda addaatiin walitti qabanii deemaniin akkasuma ammoo irraa deebi'ee gartanii warra kana keessaa 104 wayyaane TPLF Tigiree akkasiin warroonni kunniin warra isaan leenjisu jechuudha. Warra isaan leenjisu. Akkana saaxilamti dubbiillaan gooftoleen isaan leenjiftee bobbaaftu eenyu ta'ee argame TPLF jechuudha. Juuntaa ta'e. Jooniyaatti juuntaa waatti buufata jechuudha.
isaan jooniya maqaa jooniyaatti baasaa kanam waatti naqatu warri sirna kaleessaa deebiseellee yoo dhufe jooniyaa kenna kana waa naqata namu afaan as qab dirgimitti daabboo afaan kaayanii waa bagartee kaan birrii kaan shilingii kaan paawundii kaan doolara afaanitti dibanii inni bes fuudheetuma ka'uuni. Inni kunniin warri gartee qabsoo Oromoo sakaali warri Oromoo taphachaa bahe gola hundaa guuranii hagam isiniin jedhe 142 68 harkennatti takka waraanni bilisummaa Oromoo ta'e harkan kennan 64 qileesiin duuddee jala bu'anii dhiirta achi keessaa guurte jechuudha. 1343 qaban keessaa 104 leenjistoota Tigraay irraa dhufan. Oromoo nu bilisoomsu wanni baandaan bahee akka gartanii OMN ettaniini. Halkanii guyyaa bahee waraana kennaa haa deeggarru inni jedhu asii leenjisanii ilmaan namaatiin Oromoo gabrummaa kaleessaatti deebisuudhaaf warra isaan leenjisanii jechuudha. Kana ka ambii gartee hidhatee taa'u ka hunda cufaa 50 60 20 10 hundaa guuran ajajoonni warraa leenjistoonni warraa eenyu taatee gabbaate Tigraay taatee gabbaate jechuudha. TPLF wayyaanee warra gartee gaafa dhufu dinnichaadhaan kille jedhe. Maaltu fide uummata kanaaf gartanii qabsoo Oromoo? Namni 104 leenjistoonni yeroo achirraa dhufanii asin leenjisa Oromoonni dhumatte nama leenjisuuf hin qabdu. Qabsoo Oromooti namna kaleessa Oromoo kolaasaa ture Oromoo irratti hamtuu dalagaa ture tan Oromoo deebisee Oromoo waa dalagaa kun yakka diinonni qabsoo Oromoo irratti dalagan kanaa jechuudha. Bakka Biraanuu Juullaa warra santu du'e. Bakka inni kalee du'e jedhanii lafa dhiitaa ba'an jechuudha. Yoo liqqaban guutuu nama dhumateedhaan kun Biraanuu Juullaa dhiisi kophee inni godhatee dirree qabsoo ittiin lolan geettu jechuudha. Ni jira leencichi Oromoodha. Waan du'a isaa kana hawwitanii beekna jechuudha. Takkaa jeneraal tokko du'e hin jenne namni ni beekna bakka jettaniif. Jeneraal Tigree ka du'e jedhanii iyyaa jiran tokkoon isin dubbattu. Ka Oromoo ammoo jira ajjeeste jechuudha. Kanaaf ni jira. Ni jirra gugurraan ilmaan ayyaa ni jirti jechuudha. Dirree qabsoo dhattee ilaal kumni 20 Oromiyaa irraa dhatte calan bagoote nama hundaanu jechuudha. Warra kaleessa gartee nutu qabsoo dirree qabsoo kana olii gad oofee asii achi oofee jedhee lafa dhiitaa bahe gugurraan ilmaan ayyaa asii achi dhattee jennaan calka eeka yoo ol bira dirree seenanii lolasti seenanii yeroo ol bira dhaabbatanii seenan tana buutee kaa kuma nama gartee warri dirree olaa dhaqee beeku girnoofiif qawwee gartanii guddaa matariyaasaaf kilaashii ol biratti dhaabde yeroo girnoofsi biraa iyyuu inni eegale kilaashiin kan kee qawween kee dhugaa irratti ilaalta jechuudha akkas ta'e hambi. Dhiira gartee kilaash gaffannifattee isaan jaan nama fiidduutu dirree lolaa seenee jechuudha. Ilmaan ayyaa ilmaan akkasiiti. Kanaaf muummichi ministeeraa baacaa dabalee fa'aa fuudhee deebise ilaala. Dhiira yeroo diina agartu kilaash lafa keettee harkaan seenaa dalattu dhattee qabdee jechuudha. Taloltee lolchiisuu beektu. Kanaaf diinni ilmaan Oromoo haaduu ammallee akkasuma gartee diinni ilma namaa martuu haaduu malee warroonni sabaaf dhaabbatan umrii ofii sabaaf fixan gartee guyyaa yoo ga'e duutiin ooltuu namuun lixaa jechuudha. Muummichi ministeeraa haadha biyya tana kana dhaabillee ni lixaanaati illee boruun duuti namuu irraan ooltu jechuudha. Garuu ammoo duutii isin hawwitaniif sun warruma isaa hawwee deebi'e jechuudha. Kabiraa injifannoo irraa isin hima bakka maqalee tan dhaga'uu barbaaddaniimi. Maqaleen maqaan biraatti bahuu deema. Mata duree kiyya isinii kaa'ee gartanii mata dureen kiyya hadhaa juuntaan yookaan gara jahannam lotorii isaanii bahe lama jechuudha. Yookaan gara jahannam yookaan gara qilinxooti. Lamaan tana eegaa jira caqasaa jira jechuudha. Wada jahannam yookaan ammoo wada qilinxoo lachuu isaanii azaabaa jechuudha. Lamaan tanaan ala chaansiin tokko hin jiru. Odeessi bahaa jiru wanni deemaa jiru kaan guddoo dhageettanii juuntaa yeroo dubbiin itti hammaatte waraana raayyaa ittisa biyyaa uf dabarsinee as maqalee jalaan geennee liqimsinaa jedhee yaada. Wanni isa qabate ka addaa ammoo balaan isi buute sagantaa isii harkaa diigdee adda bakka buute isii dhorkite maali? Raayyaan ittisa biyyaa arraabee boolla isiin qotte kanaami kakuunnoo gaafa Eertiraadhaan qotan guddicha san gartanii arraabee lixee keessaa bahee kan namni
Asiin dura kaa waraanni gaafa wayyaaniin ajajju Eertiraa wal lolan dhukkeen itti bahee ilma namaa boombitti itti fixan kaan sakandii keessa arraabee lixeen warra duubaan dhufna jedhellee Girnoof qofa Matariyaas beektu. Girnoof Matariyaas yookaan afaan Amaaraatiin beektan irra guddaan Girris Abbaandaan 200 irraa hiika jechuudha. Gaafa dubbiin itti jabaattee boolli isiin jirtu hundi kun waliin achi awwaalamee kun achi biyyar kennatee kun baqatee duuba deebiteetiin humna raayyaa ittisa biyyaa marsuu dhiisi awwaalli isii achi ta'ee agarte akka jiru Girnoof 200 choon taphaa bara waraanni Girnoof 200 yookaan ammoo Matariyaas akkasii beektanii Matariyaas 200 hiikkate waraana gama gawlee gaafadha waraana deemu nama saglii tokko keessa Girnoof tokko jira asirraqaan beektanii isin anka amma waraana jaaran kanan beeku alaa kulli haali akkuma isin beektanii laakkadha kanaa miti akkuma kalee gaafa jarri hattee achisiistuu sanii Itoophiyaan jaarraa 16ffaa jirti seeteeti riqicha kutte ilmi abbaa gadaa qaata kun nuti waan sencherii jira isiniin jenne jechuudha. Meeshaa waraanni mataa isaatii qabu gartee riqicha of danda'e kayooti bakka feete kutte gartee irra daakee bahu riqicha baatee dhaqeef gartee waan jarri ajab akka booranni baane waan dabaati dubbiin tuni. Sheexana jechuun eegalte amma jechuudha. Namtichi sheexana iyyuu itti amma waan ajaa'ibaatu gabbaa'e. Sheexanni dandeettee akkasii eessaa fuudha. Sheexanni nama waliin oofu, nama wal lolchiisu, hachisiisu, hamtuu dalagsiisu akka gartee Girris Abbaandaa. Yoo kana taate malee sheexanni dandeettee akkasii teknooloojiidhaan fagaatiin qabu jechuudha. Fidee yeroo inni irra cehe dubbiin tanaami jettee ammallee wayyaanee. Biyya addunyaa keessaa guddoo wayiitti horii lolaa jiraa jedhan. Waraanni dha'u jiru. Afrikaa illee osoo hin ta'in biyya Arabaa illee osoo hin ta'in biyyoota guddatte wayii. Biyyi guddatte wayiitu waliin hin jirtu. Biyya guddatte dhiisi biyyi xiqqoo waliin hin jirtu. Yeroo inni bishaan gubbaa akka cicciibsee bakka jarri gartee meeshaa meeqatti baaftee umrii itti bu'ee hinjifannoo guddaadha. Tanaan gartee achi ofirraa dhaabna jedhan diriirsee gubbaa baheetti ce'e. Karaa kutte. Ummata haga jiru umrii isaa hin baranne. Ummata waa diiguu malee ijaaruun beekne ispaaltii akka jiru karaa jiru qotte gaatti dhaabbattee ilaal madaafan kaan gartee dhattee doozaraan karaa ofitti ummata ofiitti kuttee jechuudha. Hagasan yeroodhaaf dhaabuun ni mala deemsa silaa guyyaa hadhaa awwaalli jaraa yookaan qeenxoon hadha ta'u guyyaa achi dheeressuun ni mala ammoo irraa afaan jiru jechuudha. Ammoo inni isinii gaggabaabsaa keessummaa narra jira. Kana qofaan irraa mataa tuqaa isinii tuqa. Mana amantiitti galte charchii galte. Waan odeessittuu quba qabdaniif irraa isinii tuttuquu fi charchii galte. Maaltu charchii galche? Waa lama. Tokko yoo duunellee namni charchii keessatti du'e warri warra jannataati jedha. Tokko yoo du'e. Yookaan ammoo charchii yoo dhagame addunyaan tun gartee irra guddaan kaawara charchii kanatti amanuu jira. Kanaanis waa gartee jibbaa charchii keessa dhaan jedhanii araarri waa nuu dhufe kan dhumatee hannaan dhaqqabamne wayii waa jaarsummaa nu jidduu seenani. Inni sadaffaan olola addunyaa gubbatti ittiin charchii dha'e muummichi ministeeraa jedhanii eegabanne tokko charchii keessa dhumannaa warra jennataa taana. Warra jennataa naa taate ammoo. Warra jannataa taana inni lammataa ammoo charchii keessa yoodhaan uummanni guutuun kiristaanaa mootummaa kanatti garagala. Inni sadaffaan addunyaa irra nu gargaarti. Injiru abbaa. Addunyaan qaata akkuma seente seeni abbaa. Ka dandeettii gartee rabbi sii kenneen gurraa harkaa qabdu gargaarame. Akkuma goote godhi lola kan dafii nurraa gabaabsee jechuun jirti addunyaan. Hoo barbaadde nu gaafadhu. Hoo barbaadde. Kanaan muummichi ministeeraa yeroo ammatti ganamas isinii tundhee jirraa. Diroon Kabbaay Gabra Tsiyoonfaati booyisan Gabrichi Tsiyoonii sheexantichi biyya Arabaattu nu dhahaa jira diroonii Araba kenneefi jedhe. Dirooniin inni ittiin rukututti jiru halkan illee dukkana keessa bakka jara jirutti seenuu danda'u. Ijoolleen gugurraa inni itti ergame magaalaan Aayyaallee tabakka fedhe yoo inni jiraate mana seentee gartee yoo jarri boolla jiraatte illee boolla jara buutee os jarri quban qabne halkan dukkanallee dhattee guurtu jala galee taa'u jira jaja eeggatti dhiirte jechuudha. Maaliif kana godhanii uummanni maqalee tokkollee narraan du'e yaabbichuun Tigiriffaan itti hime muummichi ministeeraa bara bira taa'eeti absii dhaandaa sobboo qedeen asuma taa'ee Girris Abbaandaan abboo bannee kan namtichi afaan addunyaa maraa beekaa Tigireellee afaan Tigireetiin itti hima faranjiillee Ingiliffaan itti hima dubbiin nuu dabee namni kun mee maal jedhaa osoo jarri jettee ciiftu
ummata kiyya ka Tigraay jedheen isin dhaaba isiniin jedhee owa jette faranjiin achi aram Tigreen jette ka sigalee akka isin hin duune barbaada woman jedhe naa dhagaa waan dandeettan naa godhaa jedheen hayyeedhe ka ummanni Tigraay amma suutaan boolla kam jirti bakka lama adda baatee yeroo ammaatti abbaa isaa ayyeefaati wal lolaa ofii achi wal nyaachaa abboo balaa kana sima itti nu naqe jechaa achi gartee halkanii guyyaa kaafirraa guyyaa laakkachuu jirti sa'aatiin 72 dhumatte riqichallee ce'ee dhufe sigalee boollan kun illee amma akka godhe qaata cufa yookaan cufu jira yookaan xiyyaaraan fidee nu naqa waraana taatu baqatee girnoo bakka hunda gadhiise zuhaa 3 mana irraa guuran bahee dhufeettee guyyaa laakkachuu jirti sa'aatii ilaalte sa'aatiin takka amma sa'aatii kuma itti fakkaatti guyyaan tokko isaanii gartee akka umrii isaanii duraan jiraatan itti caalam maal ennaan lixuu kan takka harka kennatan gara qilintoo san dhaban gara jahannam isaanii lachuu dukkanuma jechuudha irra wayyaa isaan filatan osoo isaan taate nama gorsaa isaanii qabaadhe qilintoo wayyaaf maal jennaan namitti achira saayibtoonni isaanii achi dhattee olaa tumtu qilintoo san keessatti sintana namute ammaal si godhe akkana godhe malee ambirrii nyaadhe malee maal si godhe eesitu birrii nakkendee akkana godhe jedhee ati ammoo anatu jaa Oromoo tana siila gabroomsadhee akkana achi teettee olaa nyaattu sigalee abdii illeetiif namni heddachuu waliin dhufee bara achitti wal salaamu jirani seenaan amma dalagamu jiru biyya tana keessatti wanni maqalee dalagamaa jiruuf qilintoo dalagamaa jiru tokko qilintoo kanaallee waan addaattu ba'u jira sana man dubbannu qilintoo tana keessatti illee namni bakka lama adda ba'e jedhani abboo umriin sin tanaan nagaye qilintoo tana keessaa illee dhagamaa jirtedha namni achi keessaa koflee ofirraa jiraatu abdii illee jedhan yeroo namni dhuftee abbootillee kootu bakka sagartee akkanas godhu inni manuu bal'isan keessa deemee kanaaf tuntaana tabiraa isiniif nammallee girrisaa akka xawwaalame badii teessan isiniif baandaaf girrisaa warra kalee dadhabne isin gorsinee isin kadhannee bitamaa nuun jettanii waan biraa isiniif nama 20 ol dahinnati beektus akkasii beektanii bira warra tikaa dahinnati intalajeensii biyyaa baandaaf girrisaa abbichuun hadhallee guuree jechuudha nama 20 ol warra tikaa namni tikaa bar tokkochi nam 20 caalaa inni nu warra shanee ijaaru ka ilmaan Oromoo qalchiisaa ture ka Amaaraaf Oromoo oofsisaa ture ka masgiida keenya gubsiisaa ture ka ijoollee yuunivarsiitii keessa ficcisiisaa bahe hundinuu ijji bafin jettanii akkasii beektanii ijji bafin jiin qabamee tadha akkuma isin dhageettanii kaaciisu jira abbaa tokkoffaanii baasuu fi qaaduu kun baasuun kun maqaa kam baasuun kun garaan baasuun maali baasuu fi qaaduu dajanee jedhaniin ka naannoo Amaaraa keessatti walqaayitiif ummata Amaaraa walitti oofu lammoota naannoo san keessa Beenishaanguliin kanaa waliin naquun dandeettii mootummaan irratti leenjiseen sabaaf lammootaaf Oromoo walitti oofuun ficcisiisuun ajjeesisuun eeruudhaan jechuudha GPS mootummaan itti kenneef dandeettii mootummaan leenjisee itti kenne kana fayyadamuudhaan ilma namaa wal ficcisiisaa ka beechu adamse ka qalee qalchiisaa beechu ka gartee Oromoo tas garagalee Oromoo bireen Oromoo as garagalee Oromoo maal jedhaani miliini karkasi mure jedhaan Amaara achi dhaqee Oromoo si balleessuu deemti gara siin jedhaan walqaayitii dhaqee ati walqaayitii matee Amaaraan gaba dhaqee walqaayitiin Amaara jedhaan Oromoo Wallagga gamanas bahe ka akkanatti geemii taphachaa bahe tokkoffaan isaa jechuudha. Inni lammataan ammoo Idris Tumsaa kun ka Wallagga keessa shanee ijaaree shanee waan ummataa dalagadhee irbuutti seenee barateen shanee dalaguudhaan ilmaan namaa qalchiisee akka abbaa torbii information mootummaa keessa jiru kennuudhaan namoota du'uu qaban namoota hidhamuu qaban jala seenee adamsuudhaan kunniin illee ka shaneedhaaf geemii guddaa taphachaa tureef dalagaa ture jechuudha. Namni tokko isin hin jenne biyya tana keessa waa dalagee garri itti ba'u hin jiru yan jechuudha. Inni sadaffaan Muhammad Ibrahim saabar waan jambeettanii teknoolojii telefoona kee xalafuu intarneetii keessan seenee gara adda addaatiin bakka ati jirtu adda baasuudhaan ka ilma namaa lafarraa xaqsiise jechuudha. Kun waan addaatu irraa himamayyu sadarkaa gahee saatalaayitii mana ofii keessatti meeshaa addaa ka ittiin fayyadamu qabaatee ilma namaa jala deemuun ila kunnoo achiin bahe laga san bu'e magaalaa san jira mana san jira bakka san jira makiinaa akkasii yaabbate achiin bahe
jechuudhaan GPS fayyadamuudhaan telefoona kee jechuudha. Telefoona kee haggoodha jechuun ni ukkaamsa afaan Oromootiin dhiifama. Saayibar jechuun warri saayibar jedhan kun beekamaa warra gartee teknooloojii fayyadamee bakka ati jirtu waan daladdu hunda information kee keessa seenee mana kee seenee haatu jechuudha. Hattuu mana ofii taa'ee mana kee keessa seenee haatu jechuudha. Isin galee kunillee akkasitti dalagaa bayetu qabame jechuudha. Sadarkaa mana isaa keessaa wannoonni saatalaayitii dhuunfatti osoo gartee kan mootummaan itti kenne alatti teknooloojii addunyaatiin walii hidhatee dalagaa ture qabame jechuudha. Kaarfaffaa qoomlaachoo wubsheet kunillee isa jabaa gartee ka akkuma shaneedhaa fi tigree tara walitti hidhee ilmaan nama lafarraa ficcisiisaa ture. Uummanni digdamman kunniin keessaa maqaan kan dhugaa kana warri kunniin digdamni kan akkana fakkaatu jechuudha. Hundinuu warra damee dantaatikaa keessa dalagaa tureef waan mootummaan itti kenne dabarsee uummata gurgurachaa baheef qalchiisaa baheef icciitii mootummaa baasee wayyaanee dalagaa baheef qixxiranyaa yookaan warra wayyaaneen qaxarattee as keessa keettee ilmaan namaa diigsisaa turte. Kana ka walitti hidhatee ebaluufaa ni beektanii ebaluufaa kanarraa walii hidhatee biyya jeeqaa ture jechuudha. Zabanni kun ilmaan Oromoo isin himu zabana dharaaf dhugaatti qulqullooftu ganama isin himne. Muumichi ministeeraa takka abbichuun waan kana hundaa jala taa'ee akkasuma gadhiisaa bahe haa buluuf namu jeneraalli Tigree, jeneraalli Oromoo, koloneel hundu qabadhuba warra damee dantaatikaa, taajiroota, sigalee hayyoota, beektoota, doktoroota hundinuu gulufaa bahe. Yeroo itti eeggatee adda hundaa kootu seen hunduu wal ga'ee amma ebalu akkas na godhe ebalu asiin na baase ebalu gara siin na deebise ebalu adda guyyaa gartee nabseeti dubbiin hunduu wal waaqata jechuudha. Haga yoo dhumachuu baatte Geetaachoo Asaffaa, Geetaachoo Raddaa, Gabra Tsiyoonfaat, Jinniin Guddichi, halaqaan keessan ka Girrisaa, ka Baandaa, abbaan OMN'dha, abbaan gartee Profeesar Isqeel Gabbisaa, abbaan haftee maqaan isaa ka Islaamni lafarraa badu malee hin jiraannu dhusan. Sigalee haga kanneen hunda achi dhaqee namni walitti guuramee dhaqee hundinuu gartee abbaa isaa anta ushaa birriitii nyaattee atillee as dhuftee dalagisiin jedhee haga inni jedhee tokko tokkotti namuu ija babaasee qalawu jedhutti walitti qabu jiranii maqalee Qiliinxootti jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa taa'a abboo zabanni kun zaban isin beektanii miti taa'a. Muumichi ministeeraa kaadha jiru kun nama tikaatii ta'a, nama waraanaatii ta'a, nama baratee ta'a, nama waan hundaa sabaaf dalagu rabbiin nama haqa dalage amantii fedhennaa qabaatu hin gargaaraa dhaabbadha. Ayhonim hundinuu lakkaa fa'a ayhonim tal'iisa lakkaa bilxiginnaa jechuu gadhiisa bilxiginnaadha. Yookaan badhaadhina jedha afaanuma keessanii nun beennuumi maaliif eessumni keenna abbeeraan keenna faati gara Goojjam kanaaf gara Tigraay jira warra Yohaannis irraa dhalanninu. Warraaf lolla gaafa ummanni kun wanni loluuf warra Yohaannisiif lolaa abboota isaaniitti warra Yohaannis nu jennu hedduun namaa nu dhaga'u didi. Adda kun achi galtee hundinuu abbaa Isaayyee du'uurra bakka isaa naaduu jedhan. Bakka abbaa Isaayyee naaduu. Kanarra Biraanuu Juullaafaa du'e jedhan laala. Kanaaf gammachuun itti dhagama isaan. Osoo amma muumichi ministeeraa du'e jedhanii hadha kaala hedduun namaa guyyama kana gartee suduu jabu'a. Osoo Biraanuu Juullaa du'uun kun dhugaa taate hadha namni hedduun gartee suduu jabu'a. Yoo ammoo Geetaachoo Asaffaa du'e jedhan amma Jawaarii dhameen namni Jawaarii bifa tokko jira tokko qubaa isaan qabanii. Osoo Geetaachoon du'e jedhanii hunduu baqee lixa. Maaliif galiin bakki mallaqni irraa galu guddaan Geetaachoo Asaffaatiif Geetaachoo Raddaatiif abbaa Isaayyee fa'a. Kabiraati. Wanni nu dadhabne warra waggaa 27 kana ijoollee jarri nu keessa hortee deemte. Isiniimneemi ijoollee jarri asii horte. Dhiigaarii fataa. Dhiigaarii fataa ijoollee nu keessa hortee yaate TPLF illee. Sigalee ijoollee santu mataa nu nyaate adda. Ilmaan Oromoodhaa Oromoo dhaabbattu kalee gabbaatee dhagaa itti guurtee snaappar dura dhaabbattee tuun dhumattee tuun madooftee tuuwwan nagaa mootummaa waliin dhaabbattee deemaa jirti adda. Tun Oromoo qulqullu. Warri hadha keessaaf alaa faarsu kun warra sirni kaleessaa yoo milinik isaan abaarsaa mi'oonni koo qabaadha. Milinikoo kiyyaatiin irraa duunaan akkana taanee jedhee booyaa warri koo qabaadha. Sigalee. Warri sun ka abboonni nu loluu dhufanii. Abboonni as akkuma gartee ka waraanni gaafas dhufe akkuma hadha warri TPLF nu keessa ilmaan uree lixee kana nu keessa horanii lixan.
warra doktoraa profeesaraa biyya alaa jiru kun warra akkasitti Oromoo cabsaa ture jechuudha. Isaan akkasi booyan ka umriin isaanii 40 olii warra gartee waraanni dargii nu keessa ture Sillaasee nu keessa ture akkasi kaayat ijoolleen ganna 27 gadi taadha gartee dadhabanii guyyaa kana baatee arrabaan surree nurraa hiittee qaba ofiiti muumichi ministeeraa gartee ebalu jedhanii amantiin kutaan gandaan si qoodan ijoollee TPL forteelitti dhaamsan isin dhaabila geettanii chaayinaallee ofirraa eegaa chaayinaallee akkasuma horii jirtu nu keessatti warri kun hundinuu boru gartee rakkoo nurra qaba si falma kun biyyi tiyya jedhee yoo chaayinaaf akka tasaa Itoophiyaa wal dhabde isaan chaayinaa astaanii kunno chaayinaa gartee chaayinaa falmanii jechuudha. Gurra keessa kaadhaa qabadhaa tana. Kanatu nu dhibutti jira. Isinitti hin dheeradhu. Isin kadhe kanaaf jara keessummaa qaba isiniin jedhee. Irraa maalii irraa jedhee isiniin bu'u. Isin hedduu dheerachuun barbaadu. Keessummaa qabaa dhiifama na folchaa guyyaallee dhufne yoo rabbi biraa taate inshaallah burufaa deebinee dhufna. Yoo rabbi inshaallah. Uduu haarawaan haalli waliigalatti isin cuunfee keessa ba'uuf jechuudha. Addunyaan itti jirtu muumichi ministeeraadha itti jiru ilmaan Oromoo warri duraan dubatiin illee argin illee. Lolli amma deemaa jiru kuni lola osoo hin jaalanne ilmi abbaa gadaa itti seene. Xumurri isaa ammoo ka seenaa bareedaa isaatiin xumuramu. Haga ammatti TPLF namni tokko du'e jettee ni manne uummatarraa. Xiyyaaraan dhawamee dheengadda innu maqalee keessatti nam lama du'e jettee tokkotti illee deebistee itti rakkachuu jirti. Haga ammaa jechuudha. Kabiraati. Lolli haga ammaa deemame ka isiin silaa humna waggaa 3 leenjiftee waa hunda lafa keettee ittiin gadiin baate osoo rasaasa tokkoon dhoofne karaa irraa gore. Arfaffa. Bahuudhaaf boolli jarrin qotin karaan jarrin fiigin hin jiru bahuu dadhabde. Sharaffa. Kijibni isiin hin kijibin. Wanni isiin hin jedhin TPLF. Akkasuma baandaan ala jiru wanni hin jedhin hin jiru. Tokkollee hundinuu kijiba harkatee dhabu'e. Dheengadda waandaan karaa nagaatti waliin haasa'uudhaaf maalii goote kijiba harkat ta'e. Xiyyaaraan gartee magaalaa Maqalee keessatti bakka akkanaatu manjaan kijiba harkaa ta'e. Nuti xiyyaarri tokko Itoophiyaa keessan lafaan ka'u jette xiyyaarri lafaa ka'u miti guyyaa irraa deebee jechuudha. Guyyaa irraa ka'ee irra laalee yuulaan dhaqee abboo bakki kun hin taane namoota achii mul'ata uumma tokkollee dhajjeefnu jedhee akka isinii ibsan sanitti xiyyaarri dhaqee isa jalqabaa dhageenye kagartee gaafa ilmi abbaa gadaa jedhe ka xiyyaarri asii ibidda baatee Maqalee dhaqee laalee uummata jira jedhee abboonni sun uummata ta'uun ooltu baatee deebi'uun seenaa addunyaa keessatti illee jalqaba jedhee fudhan beeku jechuudha. Haga dhaqee keessatti hin dhageenye. Maali namni isa waa tokko hin jiru jechuudha. Deebi'ee dha'uu dhibba gaarentii qaba. Akkasuma deebi'ee dha'aa jira jechuudha. Dirooniidhaan ammallee bakka filamte suufee dhaquudhaan waan silaa barbaade guutuu dha'ee deebi'uudhaan sigalee afuumaa diinni silaa waan uffata jennaan abbaa isaayyefa maal jette wanni nu dhaamaa jirruun dirooniidhaa. Xiyyaarri namalee diroonii beektanii isinii baanee moorri na hordoftan muumichi ministeeraa diroonii haga hidhatee turee isiniin jedhe hedduun namaa kijiba eessaa fuudhee isaa mi diroonii biyyi guddattee martiin qabdu jecha bayan. Oromoon addunyaa dura jirtudha. Biyyatti guddatte tusan dura warra gartee fagaatu warra kalandarii qabu warra bulchiinsa qabu warra waa godhuu danda'u. Atosoo amma abbaa Isaayyee yookaan ammoo Gabrasiyoon yookaan ammoo beektamree abbeeraa keessan sanfaa abbeeraan keessan teknooloojii qaba jedhanii eduu waa itti fudhatte jechuudha. Kaati buddeena biraa nyaattu sun kaati farshoo biraa dhudhu sun kaati isaan malee nama waa beeku hin jiru si fakkaatu sun sigalee osoo ta'ee ni qabaataa jechuudha. Ilmi abbaa gadaa ammoo hin qabaatu qabaatee si garsiisa akkam goota. Ameerikaan jala hiriirte laala. Ibsa sadaffaadhaa baafte amma. Jarman, Israa'el, Turk, Raashaa, Jibuutii, Suudaan, Eertiriyaa biyyoota Arabaa gallaa akkani. Nama naqi keessaa jiru malee yeroo nutti hin dheeressin jallaala. Yeroo tana gabaabsiifiti maalinnaan hunduu biyya tanarraa gartee hawwii qabaadha. Keessa bashannanuu, keessa dalagachuu, waggaa 10tti biyya namni dhufee itti bashannanu itti godaanu godhaa jedhe. Faranjii waggaa 5 inni godhaa namni kun jetteen. Kanaaf namni hawwii irraa qaba biyya akkana bareedduu tana gartee. Ka musliimaa lafa seenaa gartee musliimaatiin qabdu. Ka kiristaanaa lafoota seenaa gartee keessatti dhaqanii ilaalan ka akka gartee Laallibalaa fa'aa qabdi. Sigalee ka waaqeffataa bakka mana abbaa gadaa fa'aa gartee bakka bishaan itti ofitti naqan kana qabdi. Hundaanuu turistiidhaan harkisuuf amantiin illee
namaan ammoo dachiin Itoophiyaa yookaan Oromiyaan tarabbiin badhaase biyya ilmi namaa itti hara baatuuf qilleensa bareedaa isiin irra qabdu tanaa jechuudha. Kun hin nyaatamne Itoophiyaan dheedhi. Namni qaata dhandhamee arge jechuudha. Fayyaalessi kenna waan jedhan roophiin bishaan keessaa baatee fixeensa alaarraa abdii jedhan. Biyya ofii tanatti dalagachuu dhiisee asii bishaanii badee qurxummiin isa nyaattee biyya namaa keessatti sareen isa nyaatte jechuudha. Kan ala jiru ammoo isii irraa fayyadamuuf achi as deebi'uta. Sigalee. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa yeroo dheertuun qabu na uffulcha dhaamsa isinii dhaame keessaa baya. Dhaamsa isinii dhaamu maali? Ilmaan Oromoo namoonni gartanii kaa hedduun seentanii adda gartanii kaa hiree tanatti isin arganne namni duraan peejii kanan seenne marti seentanii nu caqasuu jirtanii dhaamsi isinii dhaameen keessaa bahu maali akka ilmaan Oromootti kun dhaamsa Oromoo qofaatiif. Guyyaan hadhaa guyyaa Oromooti. Guyyaan hadhaa guyyaa Oromooti. Diina hedduu qabna. Diina hedduu qabna. Diinni hamaan tokkoffaan badaan naqarsa nu keessa jiru. Qaama duratti isinii tuqe, ka sirni kaleessaa nu keessatti horee bahe, ka Haayila Sillaasee nu keessatti horsiise, ka Dargii nu keessatti horsiise, ka Wayyaanee nu keessatti horsiiste naqarsi kun nu keessa jira. Naqarsa kana adda baasuu hin dandeenyu. Wannan isin himu ilmaan Oromoodha. Kun dhukkuba nu keessaa hin baane baasuu illee hin dandeenyu. Wanni isin dhaamman Oromoon yeroo akkana kan namni keenya waa dhagaa sheerri godhaa biraan nagaa. Bakka jirtu ilma kan kee ka gudeedaa Oromoon ilma torba qabdi. Ilma karaa qabdi, ilma mixii qabdi, ilma gartee haadaa qabdi, kabeetta haadatti godhii akkama haa ajjeefamu fanni isaan nurraa jedhan Oromoon dhattee adarraa baafatti. Ilma boojuu qabdi. Ka gartee booji'anii galaniin Oromoon fuuteet gosa ofii waamsifattee deemtiin. Ilma harmaa qabdi. Ilma guddisaa qabdi. Nama barcumaa jedhanii ilma gudeedaa qabdi. Ilmaan torban kana keessa ilmi qulqulluun ilma gudeedaati. Kun dhaaluu hin danda'u. Aadaa qabdi Oromoon. Wanni tokko inni wannaa keessaa qabu hin jiru. Shari'a Islaamatti illee akkas ka dhaalu ka waa mara godhu ka haqa hunda qabu ilma gudeedaa sana. Akka musliimatti ilmi haadhaaf abbaa irraa bahe wanni kaaniin maali wal dhaaluu danda'a wal gargaaru waa hedduu qaba. Akka aadaa Oromootti illee ilmi dhaalu waa hunda godhu bulchiinsa keessatti bakka hundatti hirmaatu ilma gudeedaati. Ilma gudeedaatiin ala Oromoon yoo xiqqoo si namni si dhufee abboo ebaluun kun ka'ee nuus siin jedhe biraa gali. Waa Oromoo dhaama yeroo maraaga seenu kan dheedheen gaddaaf dhiyoo kanallee jechuudha tana keessa. Wallaalaa kee, hattuu kee, kijibaa kee, badaa kan kee isa baasi yoo nama dhabde filadhu. Isa waliin deebi maali? Yoo hatellee sima keessatti hin deeba. Simarraa hateet asumatti deebisee ilmaan nyaachisaa teeti inni nyaatu keeti mana asumatti ijaarata waa hundaa asuma godha kun. Garta akkasirraan hin dhaqu. Kaati alaa guddiftee fidde. Kijibaa jiru ilmi guddisaan dhokatu itti Oromoon. Ati fuutee beektaa Tigree jalaalee qabdee galtaani. Maashaallah daa'imni kun hin bareedattee kaartoona keessaa laaltee dubartiin teennallee galtiin. Abbaan keennallee laalee fardarraa qabbu maashaallah gurbaan kun gartee yoo jabaate waa naa dalaga ilmaan tiyya biratti ergadhee waa godhadhee galaan. Inni bakka irraa galee beekaa gaafa kan barkaartoodhaan karaa irraa si fuudhanii jedhaniini wanni inni dalagu saamas seera laal dura abbaa kana. Eerifaatu ittiin qabu beektaa kan dhaga'ee jaluma taa'ee inni naannumatti see eegala asumarraa gartee. Eessaa ofii qorata kaartoona kana eessaa na fuudhanii karaarraa. Yoo naannoo Guraagee yookaan Amaaraa yookaan Tigreetii fuudhan jedhan inni galan dhabamu. Achi shaayii dhuguu eegala wanni baramma baqxee warri teennin tunniin Oromoo dhagaa. Mee nama keenya waliin deema shaayii dhugna jedhaani. Manni Oromoo yoo jiraate bira dabree gara siin dhaqa. Manni Islaamaa yoo jiraate nyaanni Islaamaa mi'aawu siin jedhee bakka biraatiin si dhaqa. Ka warraa kan si geessa qoqobaadha. Nyaanni nama keenyaa itti mi'aawu. Shaayiin nama keenyaa itti mi'ooftu cancana isa biratti. Bunni nama keenyaa itti mi'aawu. Namni keenya waan beeku qulqullumminaan qabu kanas itti bani. Eegalee qoqobaadha. Kanaaf ilmaan Oromoo. Wanni nu kasaarreen. Wanni nu waggaa 150 saree nu nyaatteen. Inni si qarooma yeroo mara yeroo si arge koflee laala
gamaa gamara akkanas jala jedhee waa hundattuu kan uf jajjabeessee babbareedee tottolfatee maaliif si awwaaluu deemanii sabboonaa sii ta'e ilaala. Barsiin dhufee yeroo maraa waa'ee Oromoo kana sitti himanii gaafa inni tanaan dhufe gaafa inni dhaadatee an akkana godha Oromoof inni siin jedhe gali biraa ba'a. Maal argatee inni addatti Oromoo maal moonni isa quuqe. Mee quuqamee mi abbee maal dalage jedhiin haatee maal dalagde jedhiin akaakoon kee abaaboon kee maal dalage jedhiin dubbiin gaafas dhufte akaakoo abaaboonuu Oromoo miti. Namatu jedhanii dur afadaa abbaan ilma barsiifateeti ilmi barumsa dhaanaa dhaqadha ilmi bakka biraa oola gaafa afaan Amaariffaa sun namni nama afaan Amaariffaa hin deenne salaamne yoo inni jedhe namni salaatuuf kaan. Ilmi adaa akkuma rabbi beeku jira gaaf kaan ilmaan gurbaa afaan Amaariffaa beekta biraa deeme gurbaa waan biraa dalaga. Inni iskuula quba qaba afaan naayii ta'ee fuudhee deemeen gurbaa afaan Amaariffaa barattee baradhe dheen waliin dhaqalee afaan naayii ta'ee turjumaana baanan kaan yeroo inni geesse meen irraa dubbadhu dheen minnoo min dunnoolee sun jedhise gurbaan ta'in tanaa quba qabu sangaa itti fitee gurbaan bakka biraa oolaa jennaan amma adaayoo kun achi as deebise abbaa jedheen dubbiin amma tana geettu ibdii jedheen yeroo ati gaafattee seenaa Oromoo irraa gurbaa kennuuti. Gamaali maali baqqalaa yookaan jinni yookaan waan akkasiin jedhee inni yoo ka'e yoo ati jetteen mataa hooqata. Abbeeraan ka'e yoo ati mataa hooqata. Si galee gaafa inni san si godhe Oromoonni nu awwaale tana waan gootan federaalizimii jechuun dura hiikaa federaalizimiitu si federaalizimii jechuun namuu ganda ofiitu nuuf haa bulchu. Ati arsii ilma arsii filadhu ergadhu abbaa wali ganda inni si haa bulchu arsii jalaa akkaan gurbaa ka'e nuti warra kam. Gosatam aadaa Oromoo taanit deebi'aa gati. Harargee atillee gaafadhu. Shawaa, Jimma, Boorana, Gujii, Ilbaaboor, Shawaa hundi keetu. Federaalizimiitti yoo ka federaalizimii amantanii jechuudha. Yoo sooshaalizimiif jinni hambi deemutti ka deemtu taate kaan salaata illee dhiisiin jedhanii atillee charchiin dhaqin jedhanii atillee mana abbaa gadaan dhaqin siin jedhanii walitti himatin siin jedhanii zalaaqi achiin duuba gaafa kana bakka teetitti deebitaa jechuudha. Hagan isin dhaamaa ilmaan Oromoo haa jabaannu hireentuun teenna hinjifannu yoo nu hinjifanne nu waliin namuu maqaa harka dhaya yoo hinjifatamne agartanii guyyaa Oromoo zabana Oromoo bulchite isinuu baddee waggaa 150 tangoon harka kuftees zabana kana salphannee nuun jedhan silaadha jechuudha. Amma abbeeronni teessan warra garii baandaaf gadi isaaf kun Oromoo hojjechaa jiru. Akaakayyoonni warraa sirbaa jirti gara dhiyaa kana. Maal jetti lola nullulee gaafa duraa buqqisee achiin baase adda maqaan keenya dhokatee jechaa jirti. Faarfamuu qabnaa. Maqaan dha'uu qabanii. Kenna saree badduu saree gara ofii nyaattu maqalee farka dhaya. Hubadhu. Diinaa gaamaa qabdu beeki. Teetteetuma isaanii quban qabini barattee kalee isaanii akka dalaganii gaarii dalagdee gaarummaa Oromoo akka itti nama bulchan akka itti nama waliin jiraatan Oromoon garaa bal'achoo Oromoon nama waliin jiraachuu barachoo tana uummatattiin yoo tana godhuu hin dandahin gadoo baafadhaa fiigdu taate ati diina Oromooti. Kalee Minilik akkas na godhee yoo hadha kaaftu taate wayyaaniin kalee akkas na godhee yoo taatu taate ati gartee diinni guddaan si wayyaaniin kalee akkasi gootee ila kunooti guyyaan hadha dabarte fatanaa yookaan kufte akka hin bibaante. Yoo dhugaan Oromoo quuqamtee Tigreen ganna 27 na bulchite jette uummanni keenya gabbayee sangaa keenya ilaal gaala. Waan irraa olii maaliif gubata san achi dhaqee loluu hin dandeenye as taa'ee lole ilaal. Yoo hadha cinaa dhaabbattee waan kana goote dhugaa Oromoo dhaabbatte jechuudha. Yoo cadhiftee teettee hidhii xuuxattee boru gaafa hambi gargeette akka dhabu gulufte galmee gubbaa teetta muummichi ministeeraa kan inni dalagee kanaa jechuudha. Kanaaf akkan isiniin jedha ulfaadhaa galatoomaa ilmaan Oromoodhaa yoo rabbi biraa taate inshaallah wanni haaroofni atattamaa yoo jiraatte isinitti deebi'a. Yoo isin hin jiraanne ammoo boru ganama walitti dachaanaa rabbi biraa taate kan kiristaanaa waaqeffataa nagannaa jiraadhaa uummanni musliimaa. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.